Eertiraan imbaasii Finfinnee keessaan waggoota 20 darbanii cufamee ture har'a banatteetti. Bakka pireezidaantiin biyyattii isaa fi muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed argamanitti. Biyyoonni lamaan jechuunis Itoophiyaan fi Eertiraan bara 1998 amma bara 2000tti waraana hadhaa'aa godhaniin lubbuu namoota 80,000 oliitu dhabame. Waggoota 18 darbaniif immoo walitti gaarreeffachaati turan. Tibba kana garuu biyyoonni lamaan nagaa buusanii hariiroo isaanii haaromfachaatii jiran. Hojii dippiloomaasiitii fi walitti dhufeenya biyyoota lamaanii haaromsuu keessatti imbaasiin Eertiraa Finfinneetti banamuunsaas bakka guddaa qaba. Pireezidaantii Isaayyaas qehee imbaasichaa keessatti alaabaa biyya isaanii erga dhaabanii booda furtuu gamoo isaaniis muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi harkaa fuudhanii gara gamoo imbaasichaatti ol seenaniiru. Gamoon imbaasii Eertiraa kun erga waggaa 20 dura cufamee banamee hin beekuuf fakkaatu. Akkuma argitan suurawwan miini mana keessaa siree dhaqabee amma teechotti hundi odoon tuqamin waggaa 20 darbanii akkanatti awwaara uffatee taa'usaatu mul'ata. Ani Tigistii Gammeetii nagahan.